Beekumsa dhabummaa jechuudha. Ka tokkoffaa seenaa keenya hin beekne. Uummata cimaa attamii akka taane nuti. Uummata gootota attamii akka taane. Uummata tokkummaa qabu akka taane. Jaarraa meeqa fuuldura Afrikaa keessatti eenyullee kan nu caalu kan jirre hin beekne. Namni seenaa isaa hin beekne seenaa namitti mi fudhatee ka'a. Uummata keenya irra baay'een isaa seenaa namitti kenneenitu tocho'aa ture. Kanaaf ol nyaatee ol irratti galagalee olii isa balleessaa ture. Ijoolleen garuu har'a knowledge for liberation kan jedhamu beekumsa bilisaa qabaatteetu beekumsa Itoophiyummaa beekumsa imperialistii beekumsa ittiin nama miidhan tuffattee kaate yookiin hinduuna malee yookiin bilisaa yookiin hinduunatti qabu dura dhaabbattee kaate. Egaa warri nus warri lafa bubbullees beekumsa bilisaa kana fudhachuudhaan maal dura jira seenaa keenya gara deebinee teellaatti deebinee barachuu aadaa keenya barachuu polotikaa biyya lafaa barachuu. Fakkeenyaaf biyya lafaa keessa jira. Nuti amma biyya lafaa keessa biyya Ameerikaa keessa jirra waan akka Ameerikaan hojjetu hin beeknu. Keessumaa illee keessa baanee deemna malee biyyi kun attamitti hojjechaa jira. Mootummaa attamii qabaata maaliif cime kan jedhu hin beeknu. Kun qaanii guddaadha maaliif? Nuti har'a jaallannee jibbines ambaasaaddara Oromooti. Namni shuumee horii nuu kennu adiis malee. Biyya namaa keessa facaanee jira miliyooniin meeqa. Oromoon biyya lafaa keessa jiru Oromoo biyya lafaa rajitee waggaa 100 citee ture. Abashaan irraa kuttee turte. Galati qolaansoo Oromoo ta'u. Warra qawwee baatanii warra du'anii warra ajjeefamanii lolan ta'u biyya lafaa keessa facaanee jira. Biyya lafaa keessa facaanee jiru. Seenaa keenya barachuun aadaa keenya barachuun waa'ee biyya lafaallee barachuun dirqama. Yoo kanan goone olaanaa mataaneetu jiraannee duunaa seenaa keessatti meeshaa namaa taanee waan namni nutti hojjechaa hamnaa jechuudha. Dadhabina keenya tokko dadhabina darbeerraan baran kaleessa maal balleessine maaliif takkas taane jennee of hin gaafanne. Akka balleessine illee moo hin amannu. Hundi keenya hin beeknaa waan fedhan hundumaa beeknaa. Namni waan hundumaa beeku hin jiru. Namni ol dhalaanis hin jiru. No total ignorance, no total knowledge. Namni yeroo hundaa namni mataa qabu yeroo hundaa hin barata. Karaa amantii haa ta'uu, karaa seenaa ta'uu, karaa polotikaa ta'uu yeroo hundaa barachaa deema. Nuti warra biyya lafaa facaanee jirru wallaaluma keenya keessaa bahuudhaaf barachuu qabna. Warri biyya keessa jiran rakkinni isaan barsiisee ka'aniiru. Warri biyya alaa jirru barachuudhaan seenaa darbeerraa barachuudhaan waa'ee keenya akka gaariitti barannee gara fuulduraatti dadhabina keenya bahu nurra jira. Caalaatti uummata keenya kan nu miidhe akka abbootii keenya durii gadaa demokiraasiin buluu dadhabuu. Demokiraasiin maali? Yaadi namni gad taa'ee ilaaf ilaaluun olii jinaasa'ee waan irratti galu olii galu jiru irratti hojjetee waan irratti olii hin galle borii bushatee garuu caalaatti waa'ee biyyaa haa ta'u biyya Oromiyaa aadaa Oromoo seenaa Oromoo ta'u olii mari'achuun amantii fedhallee qabaadhu iddoo fedhattillee dhaladhu daandiitti maateera. Oromiyaan biyya kootettee waa'ee biyya keetii barattee irratti hojjechuudhaaf demokiraasiin hojjechuu. Demokiraasii malee namni ol duukaa tocho'uu hin danda'u biyya ijaarrachuu hin danda'u. Yoo borillee biyya qabaanne biyya keenya keessatti demokiraasiin ijaarra. Akka jaalannetti amannee akka jaalannetti mari'annee akka jaalannetti waan jaalannu jennee demokiraasiin qabaachuu hin dandeenye biyyi keenya illee nagaa ta'uu hin danda'u. Kana gochuudhaaf ammaa kaafnee nuti akka abbootii keenya durii gadaan bulaa turre jennee afaaniin dubbachuu caalaa hojiidhaan mul'isuu dadhabuu keenya tokko nu godhee amma kaanee waan akkasitti deebinee demokiraasiidhaan wajjin hojjechuu ammaa kaanee har'aa kaanee demokiraasiidhaan sirna demokiraasiidhaan mari'achuu ol duukaa hojjechuu danda'u dadhabina keenya keessaa bahuun nurra jira jechuudha.